Abdii Maareeroo, Abbaa Jaldeessaa fi Abjiloo Hagaa abbootii seeraa baroottan hedduuf seeraawwan gumii gaayuu aduloot fiixee waliin ta'uun murteessaa turanidha. Hagiin isaanii immoo ammas Bargadoom Abbaa Gadaa Qura Jaarsos hojjechuu jiran. Abbootiin seeraa kunneen seeraawwan ba'an akka hojiirra oolanii fi murtoowwan qaamolee dhimmi ilaalu waliin mari'achuun ajaji dabarsan. Ajajichaa miiloo gosaa fi gumii waliigalaaf dhiyaachuun murtaa'a. Abbootiin gadaa kunneen gumiin gaayuu fuula seeriitti raggaasifamuu fi seerii haaraan itti baqofa doon taane iddoo mirgi namummaatti kabajam ta'us himan. Doktor Kabajaa Burburbulee jaarsa argaa dhageettii fi ijaarsa sirni gadaa keessatti gumaachi gumiin gaayuu qaban akkanatti himan. Yoo waldeebii qabanni qarasiin qorateef tokko aadaa jirtu seeri jir namatti himan. Seera abbaa warraa haadhu warraa fardaa kaniitii garaachaa kan intaldurraa seerichuu gargar baasanii haga seeri saree himan. Yoo seeri kan himan kan keessatti amma aadaa ittiin bulmaata dadhabani. Aadaa ittiin bulmaata dadhabanillee guyyaa kan hin dhiisani. Aadaa laaftellee hin jabeessani. Nam aadaa kan yakkellee guyyaa kan gad baasan. Guyyaa irraa kana namni hayyuu jedhan kan wallaal hin dhageen hin jiru. Gumiin tun ammoo ta'a abbaa gadaatiin ta'a abbootii seeraati. Warra kanaan dura seera kee dabre gadaa kee dabre. Abbaan gumii abbootii seeraati. Warra gadaatu in to'atan akka warri Booranaa qajeelaan deemu bakki inni qajeelatti hin deemu to'annoo jechuudha. Bargadoom Abbaa Gadaa 70 Abbi Guyyoo Gobbaa fiixee kan ta'ani Abbi Qaampee Didoo ittiin bulmaatii uummata Oromoo aadaa ta'uu himan. Gumiin yoo marti waan gumiin baran dubbatti laalanii wanni keessaa afuu maal jedhanii yookiin namtu ta'a. Abbaan Gadaa farda jilee ismalee lafa hin bahu. Wanni ammoo namni ittiin jiraatu kan hubeen aadaa. Gumichi nageen biyyatti uumuu keessatti gahee inni qabus itti da'an. Nagaa buusuuf aadaa nama cufin dubbatti aadaa horiillee dubbatti. Aadaa ta'uu fi callaan dubbattu ta'uu uummata Oromoo illee dubbatti tasaba waliin jiran illee dubbatti. Nageenni guddaan eessa dhufu? Gumii gaafatan irra dhufu. Bargadoom Abbaa Gadaa Qura Jaarsos abbaan seera kan ta'an immoo Abdii Maareeroo seertumuun dansa ta'ullee hojiirra oolmaa seericha irratti hojjechuu qabnas jedhan. Wal gaafachuu barbaada. Wanni sun maaf hin taane maaf hin ta'ini ta'uu malte yoo abbootiin seeraa gabbaate illee adulootii haate illee hin gaafadha. Fardilleen seeri qaba. Seeri fardaallee hima. Nadheenleen seeri qaba. Seeri nadheenillee hima. Seeri aadaallee hima. Nam waldidillee yoo inni dhufellee seeri isaallee hima. Tokko himatee yoo ka himate daa'e kaan wallaaletti muran. Wallaal kaan karramataallee yoo muran wal eebbisaniif wal baasan. Hojiiwwan gamseer gumii gaayootiin ba'anis gumichi cimsee irratti hojjechuu akka qabus akeekan. Gumiin gaayoo marii gosaa taa'uu jalqabeefs itti fufeera.